Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii waan akkam fayyaa jirtu naga keessan naga kooti isinis bakka jirtanitti baga nagaan akka jiraattan isinin jaa'iga har'a jechuudha akkuma baratame barumsa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee jira. Barumsi keenya har'aa kunis barumsa addaati, waan ajaa'ibaati. Haala kamiin viidiyoo dhoksaadhaan osoo iskiriiniin takkaahuu fuulli ifaa kennaa cufaa jiru takkaahuu qulfii jiru waraabuu dandeenya. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu hanga dhumaatti hin fagaatinaa. Naurdufa isinin jedha. Isa dura garuu warroonni YouTube channel khiyyaaf haaraa taatan koottaa baga nagayaan dhuftanii subscribe godhaa. Barsiyaa Oromoo Arsiidoo Laappii jedhama. Akkasuma immoo Gadaa Bilisummaa kan jedhus channel lamaffaadha. Akkasuma Telegram koos Barsiyaa Oromoo Arsiidoo Laappii jedhama. Facebook koos Barsiyaa Oromoo Arsiidoo Laappii jedha. Hunda khasnitti mee kana linkii isaa viidiyocha kana jalaa argattu. Koottaa irraa baradhaa. Waan isin dhibe ammoo sanduuqa yaadaa takkaahu koomentii keessatti nu barreessaa isiniin jecha. Asumaan ammoo viidiyocha hogguu laaltan laayik gootan malee keessaan baay'inaa yaamicha kooti. Laayik godhuun humaawuu isinin gaafatu jechuudha. Kanaafuu ammoo laayik godhaa isinin jaa. Gama barumsichaatti hogguu isin dabarsoo gabaabbinaan osoo haasawaa walitti hin dheereessine jechuudha. Appilikeeshinicha keenya har'aa isa kana jechuudha. Appilikeeshinicha kana isa argana yoo jettan Play Store keessa jira. Kanaafuu ni banna erga gadi buufneen booda appilikeeshinichi haala kanaan nuuf hogguun nu dhufe accept jennee hayyama kenninaaf. Ammas hogguu inni akkan haala kanaan nuuf fide accept jennee jalatti hayyama kenninaaf. Will using the app kan jedhu barreeffama bubbuleen barreeffame kan jalqabarra jiru kana gad tuyna. Ammas isuma tuyna. Sadaffaa allow bakka jettu tana tuyna. Haala kanaan jechuudha. Screen overload permit kan jedhu kana tuyna jechuudha. Isii tana hogguu tuyne jechuudha. Haala kanaan eessa nu geessa jennaan fuudhee akka appilikeeshinicha kanaaf jechuudha. Nuti maal nu gaafataa jira jennaan amma hayyama akka isaaf kenninuu fi wantoota silaa barbaachisan akka xumurruuf gama kana nu ergaa jira. Hogguun nu ergee haala kanaan nu ergaa appilikeeshinota keessa jechuudha. Hogguu inni haala kanaan nu ergeetiin jedhee appilikeeshinicha keenya keessa barbaanna. Fakkeenyaaf mee appilikeeshinicha keenya sun jiramoo hin jiru wajjin kan ilaallu ta'a. Kunooti isa kana appilikeeshinicha keenya kunoo as ni jira. Kanaafuu isa kana ni banna al takka. Appilikeeshinicha hogguu haala kanaan nu ergeetiin jedhee kunooti inni sun meetii jennaan appilikeeshinicha keenya har'aadha. Isa video recorder kan jedhu qubee bira dhaynaa. Qubee bira hogguu dhayneetiin jenne jechuudha. Haala kamiin haala kanaan jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana qubee tana bira dhaynee isa kana ongoona jechuudha. Hogguu isa kana ongoona baak jennee of duuba deebina. Hogguuf duuba deebine amma bakka kana nu fida. Hogguu inni bakka kana nu fide asumaan ammas asumaan bakka kana jechuudha. Hogguu inni bakka kana nu fide jechuudha. Amma bakka kana maal nu filachiisaa jira? Storage bakka itti save goonu filadhu jedha. Kanaafuu amma mee choose storage kan jedhu kana haa tuqu. Hogguu isa tuqee jedhe jechuudha. Asumaan jechuudha. Eessitu hin jennaan amma create kan jedhu jira. Yoo create godhuu barbaanne jechuudha. Yookaan yommuu as keessaa fakkeenyaaf anamma mee folderii tokko haa filadhu. Filadheetiin jira. Use this is folder jedha. Isa kana filachuu barbaadaa jedha. Anam fakkeenyaaf halluu jedhee heyyamaa kennuuf. Heyyamu waan kenneefu amma keessaa baya. Keessaa bayee hogguu jedhee appilikeeshinicha kana viidiyoo waraabuuf kan na gargaaru jechuudha. Iskiriinii kiyya haa cufu. Hogguu iskiriinii kiyya cufeetiin jedhee bakka sagalee dabalaniin kana jechuudha. Al takka al sadii gubbaa irra fakkeenyaaf takka lama sadii. Amma riikoordii na waraabaa jira. Inni kun jechuudha. Kanaan naaf waraabaa jira. Kanaaf mee amma banee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf hogguu banee isinitti agarsiise jechuudha. Haala kanaan mee amma banee isinitti agarsiisu garuu anam waan riikoordii isiniif waraabaa jiruuf kun akkuma barreeffama as gubbaa irratti argaa jirtan kana sagaleen kiyya hin waraabamu. Viidiyoo hogguu waraabu saayilentii ta'ee waraabama jechuudha. Kanaaf mee viidiyochi waraabamu isaa immoo waliin haa ilaallu.
mee keessa haa seennu appilikeeshinichuma mataa isaa keessa seennu oguu keessa seenne jala kanaan sadaffaarra ka jirtu kana nitu ogguutu hin ejenne mee amma haa bonnu viidiicha reefuu waraabne kana dhoksaatiin jechuudha isa kana ammoo viidiicha kun na waraabaa jira kadheen gadda sin barsiise sagalee waraabuudha kun ammoo viidiyoo waraabuudha ajaa'iba ogguu isa dhaabuu barbaanne ammoo maal goona jennaan ka sagalee hir'isan kana si'a sadiitu viidiicha ogguu geessine jenne ka sagalee hir'isu kana si'a sadii takka lama kunooti haala kanaan jechuudha viidiicha haala kanaan waraabuu dandeettan anamma lafa dukkanaa keessa waan jiruuf viidiyoon qajeelee isiniif mul'achuudha bifa kanaan fayyadamuu dandeessu akkasinitti tolu abdii qaba like share waliif appilikeeshinicha iddoon isin argachuu dandeettan jechuudha gabaabbinumaan Play Store keessa isin jedhee ture kanaaf Play Store keenya keessa isin ogguu seenne jenne jechuudha haala kanaan ni barreessina maal jenne barreessina jennaan kunoo bifuma argitan kanaan ni barreessina mata dura irratti ni argitan jedhee yaada bifa kanaan ogguu barreessine sarchi goona ogguu sarchi goone isa kana isinii dhufa garuu ammoo liinkii isaan viidiyocha amma isiniif waraabe kana jala isiniif ka achi argachuu dandeessan appilikeeshinii biraa kan buufanneef jechuudha kunooti anaaf open jedhe isiniif install gootanii itti fayyadamuu malee wanti biraan jiru ammaaf hanga barumsa birootii walitti deebinutti like share subscribe walii godhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.